Finfinnee wanni kee nuun galle maaf orma nu gootee maaliif oolleen galle silaa ormaaf iyyuu gamoof konkolaataa laatte waa hundumaa keenya Oromoon hoomaaf si keessa dhumaa naan galle wannisaa dubbadhu Finfinnee du'uu keenya malee akkamitti duunees qorachuu dadhabne qomoo koo gaafa lubbuun jirru eessa jirra jennee osoo wal gaafannee ganamaaf galgala wal bira dhaabbanne waan biraa dadhabnu du'a keenya barra maaliin akka duune aadaa godhannu wal gaafachuu barree kanuma amma boodaaf barnootarraa barree kan du'een deebi'u lammiif jajjabina addatti maatiisaaf sabriidha hawwina. Tarteen deebitu qaalii nama qaaliitu nu jala dhabame har'allee walakkaa qaama keenyaa ajjeesa nama har'allee itti deebisaniiti ani isinirrallee hin beeku garuu waan kana keessatti gallaalamee waan nu godhaa jiran namoota filatamoo oromummaa tana ibsuu danda'a ka jedhan mara keessumaa qabanii akkuma qolamatti godhanii nama keessaa butanii keessumaa butan amma torbeen booda yinee ani badee ani cabee ani kufe innee tumaan biraatarra jiran maayisiir ta'uun qabu bakka maratti dhokateetii akkanuma godhaa jiran mootummaan akkamitti waan kana quban qabaanne mootummaan akkamitti biraa hafa biyya bulchaa federaal illee ta'ee ka oromiyaa illee ta'ee hattaan bulchiinsi aanaa aga gandaatitti gadi buusee irra jira silaa akeeka namoonni akkanaa kun akkamitti dhabamuu qabanii namni ajjeese nama ajjeese beekamuu qabaa bas kalaas ka hoteelli hojjetaa jira jedhan kun maal hojjeta ilmoo nama ajjeeseetti dhiiga nama dhuge yoo ofii ajjeesuu baate nama achi keessa jiru mattaawaqaadhaan ol galchee nama bulchaa bultiillee taate fayyadamallee yoo taate nama keessa taa'ee fayyadama malee dhokateetti hunda wayiitti miti. namni gitee wallabu jira jalan seetan waliin nama darbaa wayitii namni wallabu namni addaan nama hin qabu nama dhahee qabeetii seeratti hin dhiyeessu akkamitti hojjetanni maal ta'eeti hoolaa wayitu du'eessee deebi'ee ka hojjetu inni birrii hojjetanni ilmoo namaa balleessee laa kun hin ta'u jedhan kun beekaatuma walii ergeetti yookaan baajjeesi karaarraa qabiidha malee birrii kafaleefiiti yookaan ajjeesisiisee malee kun dhokateeti yookaan xilaanni wayii akkanatti wanna jedheeti miti kanaafu bakka deemnullee haa beeynu haga yeroo nu dabartuuf jaranaa wanni kun lafeen cabsite dhugaa rabbi karaa ittiin ibsadhuun dhabeen ka gadda guddaa lafeen cabsite dhugaa rabbi akka waa miidiyaa irraa argeen ay dhugaadha bakka meeqa bilbileetii biyya bilbilee gaafadhe bas kalaas ka sabrii ta'e irra naan jaan haga masratti waan kana maxxansitti bas kalaas ka namni ijoollee wayii maxxansine wanni kun dhugaadha achi bas imimmaan kiyya targadhee gattaa'ee jiran kanaafu walaa beeynu wal qubaa qabaannu gara nu deemaa jiranillee ka argitanii jechuu barbaadeeti dhiifama naa godhaa namni biraa dubbatu gammachiis irraa fudhadhe dhiifama guddaa asliif. Laa biroo rakkoon qabu wallahi yaaduun bareedaa ibsuu jirta. Homaa miti galatoon. Namni keenya du'uun qabu jaran namni akkana du'uun qabu namni nu mul'isu. Oromummaa ta'e isaa akka kaate ka beeytanii jaran akka karaa oromummaa tanaa himatuun saalfannee jenne namoota akkana kanatu beekika. Mucaan kun yoo xiqqaate namoota keessaayyuu ijoollee biyya arabaa namni gammachiisu nama akkana akkamitti yoo madaami wajjin mataan dhukkubee dhiiraa dhalatti yoo gabbaa'u yoo xiqqoo fiilmii isaa sallan laalte itti boqatte itti gammadda. Aartii guddisaa jira mucaan kun. Inni nu bakka ofii tuun geenye jiran qacalee karaa qaban. Kanaafuu maal goona ree ka jenneetumatti dhiisu malee mee humna maal qabna ree abbaan qabnu jiran. Hoolaan faasikaa taane abbaan maan argee feetii. Biyya kana keessatti biroo namni guyyaarraa du'aa oola. Nama nuyi beeknutu yookiin nama uummanni beeku nama biyyi beekutu gara kana ta'e malee guyyaarraa osoo nama ajjeesan hin oolan. Biyyi kan Oromooti jiru ani numa na dhiba bare waan isaa hedduu tokko na dhiba. Yeroo dubbatamu mootummaan Oromoodha. Kaadiree kaabinee hanga gandaatti Oromoodhuma jedhama. Kan du'u immoo ijoolleen Oromooti. Beekaadhuma Oromooti. Kan hidhamus hayyuma Oromooti. Rakkoon kun miidiyaa kanarra walumaan jirra. Sabaaf sablammii hedduu jira. Sabaaf sablammii sana keessatti waan irra gahamee akkasii jedhamu waggaa keessatti guyyaa tokko arguutti hin jirru. Sabaaf sablammii biraan dabarseellee waliin laatu. Kan hidhan illee odoo mataan bowwaafanne odoo waata kan hin dhugumne gadi lakkisanii. Hidhamtoota Oromoo kana yoo laaltanii riiferiin illee iddoo itti barraa'oftu jira. Bakka jarritti kiraanshiidhaan illee fayyaa mana hidhaa seenanii
bakkeetti jarri kiraanshiin illee deemanii kiraanshii sanatti iyyuu immoo deemsa iyyuu dadhabanii namni deggafee maal godhu jira. Beelaalaatiin rakkoo cimaa keessa jirti Oromoon. Rakkoo cimaadha. Wanti kun immoo har'a furamaa bor furamaa waan jedhu rabbitu beeka malee ana kiyyatti hin beeku. Isa kanaafuu jennaan yooma ta'e sagaleen walii ta'anii wal jajjabeessanii wal bira dhaabbatanii haga tokko yoo furmaata argataaf hin argatu isaa Waaqa beeka. Waaqasitti kadhataatuma jechuudha. Mootummaan kun mootummaa rabbii miti, mootummaa namaati. Akkuma inni kaleessaa bu'e inni kun borii kun bu'uu danda'a. Gaafa sana immoo warrumti innumti kun har'a hin bu'u. Akkamitti bu'aa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee har'a. Taajjabe dachee. Kichuun nyaattee uffattee hin quufnes qaamatti karaatti yoo haftuu garaa nama nyaatti. Kaleessa qoosaa keen saba bohaarsitaa har'a immoo du'a kee lammii kee boochiftaa. Bara baraan teenyee maaf taane boo'ichaa maali badiin keenya maali mee gooftichaa. Dheengadda daadhiidhaa kaleessa hacaaluu har'a immoo saaroodha boroo eenyu hawwaalluu. Kichuu nyaattee hin quufne sitoof jala galchee cubbuu kee hundumaaf sin taajjabe. Bishaan itti baane yaa namatti nu gattaare yaa nuti sitti erkanne yaa si kadhanne yaa nama biraan kadhanne yaa duniyaatiin narra abbaa nu godhi yaa duniyaa mateen nu nyaachisi yaa hafuura nu baafachiisi gahee yaa Allah gahee nun jedhi yaa biyyatiin nagaha godhi yaa ajjechaan nurra haa dhaabatu yaa saamni nurra haa dhaabatu yaa zulmiin nurra haa dhaabatu yaa diini keenya gajigu nurra haa dhaabatu yaa biyyi teenya nagaha haa taatu yaa duniyaa teenya nyaachuu nuuf fedhi yaa mirga argatuu nuuf fedhi yaa akka feene dubbatuu nuuf fedhi yaa shari'atti nama bulu nu godhi yaa shari'aa nama dhiitee irra tarkaanfatuu mi shari'aan nama bulu nu godhi yaa afaan tokko nu godhi tokkummaa nu kenni wal tuffatuun ammoo nu keessaa kaasi wal jibbaa nu keessaa kaasi. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وجوله وبركاته. دعاء سن الله ربوسا وجوله سعودي سن الله ربوسا تكا تهيد أجر تسا. أبوني رفقا شنو دعاء ناقودا تنا شنو دعاء قودا شنو ديسه. إيجانا ساعتي لكن ناف ساعتي لما ممال تناف هذا إيجانا اللي نكان. سهور اللي نكان تنتم اللي دعتنا. أستاذ ساعتنا أيه ربي تنير حاجالتو يا دامرادك ربي هاغوتو علمي تسنغرتني عمل علمي ثواب ربي سنتهانكو عالم علامة ربي سناتايسو فهما ساكبي ربي سنهاكنو جالال أمتك سنيلي كناولت ربي سنهادا بلونمو ربي جيش سنهاجالت جالال لغرتني ربي أصلا نما تقويو جالتي وفي جالتي جبريل تلالبي جبريل اللي اتهمه جبريل جالته ورا ملائكة سماوات جبريل اللي للبي ربي إبلو جالته جالت داجيني إيجاسي ملتو جالالا مالين بيكا مجنان دچيكي سكايا ماف جدال نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكاسي ربي غرتني تنين سنة أجالتو ربي سنة رها جالتو يا دامرات سلامتا أورميا فارو فارس ملت سلامتا لا إيه مرحبا أكاس يا واسكنا ورد شيكا زيارة نفتمرت كيسنو ربي سنعمل كيس ربي سن حاجالتو يا دا مراد كيس ربي سن هاغوتو ورهدا سن اللي ربي نوهاباس يرو غباودتي ربي كراسن بني في نغا ربي بيتنو هاغلچ ربي نغا بيتنو هاغلچ نمني غلتني irratti dabalamee hidha akka malee rakkataa jira nama gadi bakkuma itti hidhanuu dhabanii markazuma naannoo bakka itti qabamee faa nama ta'aa jiru jira rabbi ummata keenya rabbi faraja nu haa fiduuf yaa rabbi faraja nuu fidiif yaa rabbi faraja nuu fidiif yaa rabbi yeroo gabaabdutti yaa rabbi nu baasi warra du'aa deeffattanillee mara keessanuu rabbi isin amil keessu warra nama nurraa hidhaa jiru jedhu jira abbaa manaa kiyya fa'aatu hidhaa jira nama jedhe jira mara keessanuu rabbi isin haa gammachiisu hidhamaa keessan rabbi isin haa hiiku nagaan gara biyyaa isin haa deebisu yaada muraada keessan maraa rabbi haa guutu nama du'aa qura'aana illee deeffattan rabbi qura'aana isin haa galchu rabbi ilmi isin haa kennu nama gartaniitiin haadha manaa barbaada jedhullee zawjatan saalihaa rabbi isin haa kennu
نما أبا منا بربادون لي زوجان صالح ربي سني أكنو إيه والله ربي قرتني بكا غاري سنا دابو بلتي غاري ربي سني تهاغدو إن شاء الله يجبا دا شيخنا روان بريد كاسني واي أكيدا أهل السنة والجماعة واي أحباش تجرتو كان الراكاسني كان في أهل السنة والجماعة بيتني أبولين كيا سير رسالة حكاية وربين كن أوفي سبتشيسي أوفي نيمه ربي كن سبتشيسو وربين أوفي رادا بمسيسي ربي رادا بمسيسو يرو كان جنو الدنيا ربي سيحكان إن شاء وأنجل علماء غردان أكا شافي رحمه الله لله تعالى ربي كنا مكا قبا صفات صفة قبا جيتش ربي كنا مكان سني في صفة سن قرآن سدبتمت لما فنبي ربي تهمن عليه الصلاة والسلام نام توكو وان غرتني قرآن في حديث دبت كان در آباتون هنتو جلال إمام أحمد وان جلال ربي كنا وان إني أفين هم ألتي وان برات هم قبو جلال وان رسول ربي كنا إنتي وصفين على قرآن في حديث من دبرون هنتو جلال ورّا مغرتني ورّب أفين من ربي هما جركو والرديس في قرآن بلا دبر جتشا علماء وان جلال والرب كن أفين هما ربي كنا وصفنا والرسول ربي وصفنين ربي كنا وصفنا كان بران ترجلا ولما قالت علماء أهل السنة والجماعة ولي قالني مرتي سانيتو خالق كنا صفيني وفين ضبة قرآن كيستي ربي سبتشيفنا جلان كرسول ربي الرب رسول ربي رتل ربي وفي سبتشيسه ربي كنا سبتشيفنا كان بران دبرين جلان صحابة الراكبة علماء غردان ور صحابة وردفل كان رجلا جيتشا ور فالله دم ور بدات ور كرتني أحباشي كان أرجتني إسان توان انتانت سينا مالي أهل السنة والجماعة ربين كنا مقاب بريدا كبا أما صفات غاري كبا فوفين وصفه جده كرسول رب الله إسان ربي كنا وصفه جده عليه الصلاة والسلام وأن صفة ربي نمامو قرآن في حديث نلتي وأن أكل الرافض التمهنجر جدا أكل وأن هم منجر وأن أكل نمات الرب وأن كان هنكبا وأن كان هنكبو جدمو انجرو والربي نفيهن كبا جده اتمنى أهل السنة والجماعة والربي نموتو في الرادة بمسيسة بمسيفنا كسيت اتمنى جيتشا فنافي أمني دمان سنين حديث التلي هنغوري قرآن التلي هنغوري وان علماء كنا غردون جدان كان الله هنكبني دماني تنين أكلي نساني أكلي سري تيمتي أكلي دبام تودا كرامة للرجلان جيتشا خناف إن شاء الله ورّا عقيدة سلفا الرت تيم ربنا هاتايسو ربنا هاتيسو رب قرتني حق تهون هابيسيسو ورّا حق الرجلات ربنا هاتاسيسو أمو كبيرا واي إسان ميدما بيكينا دباتان وأن كوني ربي نور هاكاسو وان فيديو سنتكتي قفامتي وأن ميدما هواسكينا بكما رجرا biyya guutuu keessa jira biyyi gabrummaa keessa jirti du'aayin dagatina akka gartanii banii Israa'el rabbiin keenya gabrummaa irraa buqqise sanitti akka biyya teenya irraa gabrummaa buqqisu du'aayi kadhadhaa akka biyyi teenya gartanii haqaan jiraattu adliin jiraattu jecha shari'aan na Muhammadii bar alayhi salaatu wassalaam na Muhammad adliin ergamani wala namni kun abbaa qabeennaati namni kun gartanii hiyyeessa jedhanii addaan baasanii hin beekan
أدري دم بلش الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي كن ميزانا حقا إسان هركاكاية أدري دم أمة بلشاتورا قافتوكو dubartii wahii namitti wahii gosa Qureeshaa keessa waa hatte jedhan zamana gartanii rasuulaa keessa alayhi salaatu wassalaam gaafa lola fathiidha qabeenya wahii hatte isiin hatte jennaa warri Qureeshaa dubbii dubartii namittii tana waliin rakkatan maaliif jennaan namittiin nama kabajaa qaburraayi gosa Qureeshaa irraayi nama ulfaataa irraayi akkamitti harkamurra jedhanii dubbiin dibde eegasanii namni jaarsummaa rasuulatti nu deemu eenyu jedhanii wal gaafatan eega kana nama Usaamaa bin Zayditi rasuuli rabbii ni jaalatan alayhi salaatu wassalaam Usaamaa itti haa ergannu dubartiin tun amma gartanii gosa guddorraayi yoo harki muramee jedhe gosa tanallee maqaan nu badaa rasuula rabbiititti alayhi salaatu wassalaam Usaamaa haa ergannu jedhanii Usaamaan kun jaalallee rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam kana Usaamaan rasuula rabbiititti dhaqee rasuula rabbii gaafate namitti tanaaf gaafate jecha namittiin tuni hin hattee garuu mootu Qureesharraayi gosa kabajaa qabdurraayi warri Qureeshaa hin salphannaa wanni akkanaa yoo gartanii nurratti namitti tanarratti yoo murtiin kenname harki murame maqaan nu bada jedhanii kanaaf jaarsummaa isinitti na ergan yaa ergama rabbii jedhee قول رسول ربي نجيرم عليه الصلاة والسلام رسول وان ارغماني فحقا أدري دا والكتوم مارا نما مرا غرتني حقا إساكن نف ارغماني أكمل فول لساني جيرم وان جرانين أتشفع في حد من حدود الله أتجار ثم دبتا مرتي ربي كيسا تجار ثم دبتا سير ربي لحقا كيسا تجار ثم دبتا جراني رسول عليه الصلاة والسلام أسامة وان جرين يا رسول ربي دي فمن غافت ربي جدي انا تدغونغوري ربي كي دي فمن غافت جدي ني برا ايغا رسول ربي عليه الصلاه والسلام غيا اتانو صافا دابتن جدي غرتني دابتني خطبه ولاني ربي وفي فارفتني عليه الصلاه والسلام ايغا يا المنا ما جدا ani sinirralleen beeku garuu waan kana keessatti gallaalamee waan nu godhaa jiran Ani beekuun keessumaa qabanii suuqeetiif galatoomi takka dubbisee beeku aga ijoolleen dubbistus hin dubbisne ani boleessa kiyya galatoomina seensisuu keetiif beeshi. ta'uun qabu. Timirtii nama dhufe tokkoon akka barumsa barsiisaa jira dhiifa manaa godhaa maqaa isiillee hin dhabu. Mootummaan akkami biraa waa'ee federaalaallee raawwatan galgala barsiitii abbo takka argine kana waan dhiirri saalaan dubbanne barsiisaa wayii argitanii barsiistuu wayii rabbi haa gadhiisu hadiin akkana dalage Huseen akkana dalage jedhanii maqaan maa baalu qawmi maali haalli tuutaaf akkana dalayduuf jedhan. Badina keessatti dubbatamu asuma keessatti deeffamti hunnuu isa tarateen dubbanne asuma keessatti uf dubbate intala isa wanni irra jiru naabiraan gayaa shirgata intala barnoota asirratti waa'ee saalaa barsiisa ka waa'ee dhiirtiin dubbanne waa'ee jaarsaaf jaartiin galgala raawwatan asirratti akkana dalagama jettee barnoota kennitu nabiin kenna waan jedhan alayhi salaatu wassalaam birri kafalee fi yookaan jeesisiisee malee kun dhokatee hamtuu yoo dalayde toltuu duubaan fididiyaan hamtuu badii yoo dalayde toltuu duubaan fidi tamhuuha badii ati dalaydu san toltuun sun hayxii ka gadda guddaa lafeena cabsite dhugaa rabbi akka ammas maal jedhan hadiisa san keessatti bilbileetii biyya bilbilee gaafadhe بس خلاص كسبتي رجعنا هذا مسرات وخالق الناس بخلق حسن على غارين نما والانجراد رجعا بس مما كي يترقد قتاي على غارين أولا اتقوا الله ربي صدات حيث ما كنت بكم تاتت تجتو جرادي من كيستي هاسويتي نمني نبي رنجم جتي ربي صداتم ونكم كل إنسان دبرانا ممرلا لا ماسيان أتجل قبضي برنون كنتي سرتي يا أماسيان نمني شيري أرجل سريا أكا أرجل كشيري جلابود اللي سريا أتك
namni keenya du'uun qabu jaran namni akkana du'uun qabu namni bakkuma jirtanitti rabbi sodaadhaa jechuun siree jala jiraattee mana addaa jiraattee bakka jirtutti rabbi sodaadhu tokko takka wallaahi sodaa rabbiiti. namoota akkana kanatu beekika. Lammeessoo hadiisa san keessatti badii hojjetteef hamtuu hojjetteef sayyi'aa hojjetteef khayrii duubaan aansi hasanaa duubaan aansi kubee dhiiraa dhalatti yoo gabbaa'u yoo xiqqoo toltuu duubaan fidde suni hamtuutee taati dhalayde haqaa je'een adiinki lam sadeessoonni sirra jiru wakhaaliqin naasa bikhuluqin hasanin ilma namaa waliin jiraadhu haala gaariin haala badaan jiraadhu hin jenne haala gaariin Holaan faasikaa taane abbammaan argaa. haala gaariin nama waliin jiraadhu haala gaariin jiraachuun hammeenna kee namatti muumi barnoota hin taane namatti mul'isuu miti fuula gaariin bashaastee iftee haasawni kee gaarii ta'ee hamtuu namarraa qabattee sharrii namarraa qabattee sadaqaa jechuun alayhi salaatu wassalaam afaan kee namarraa qabachuu sharrii kee namarraa qabachuu afaan waan hin taane dubbatuu dhabu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam khayrii dubbadhu yoo dadhabde fastuut callisi jaan yoo nama rabbitti amantee guyyaa boodaatti amante taate falyaqul khayran aw liyasmut khayrii haa dubbatu yookaan haa callisu wafii riwaayatiin aw liyaskut jechuuti wanni ani siidhaamu kanuma hadiisa kana keessatti ufaalaaltu awwalan rabbi haa sodaatamu bakkuma feete nuttuu jedhan wataaniyan hamtuu dalayde khayrii duubaan fidi khayriin duubaan dhufte hamtuu sana hitii jedhan wataalisan nama waliin haala gaariin jiraadhu hamtuu namarraa qabii khayrii dubbadhu waan khayrii dubbadhu khayrii namaa facaasu itti naadhaama sheerii biraan gayaa rabbi haa qajeelchu 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 bakka sanii khayrii dachaa haa dalaydu mucayyoon tun khayrii dachaa haa dalaydu maqaan dooyne nama badii akkasii dalage kulli ammootiniin khayrii ammootiin bakka sanii khayrii ammootiin rabbi haa waafabu rabbi haa waafabu rabbi haa waafabu jala deemtanii koomantiin arrabsinaa ammoo isinleen arrabsinaa rabbi haa qajeelchu kadhaafi. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanaafuu jennaan yoo ta'e sagalee Ciao Chelsea. Susu Mike Brodu. Saga tokko furmaata argataa fi argatuu isaa waaqa beekaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mootummaan kun mootummaa Sagalee dhagama jama. akkuma kaleessaa borii bu'uu danda'a. Namni kun har'a hin bu'u. Akkamitti bu'aa mootummaa Gaafii qabdamoo salaamtaadha. jedhee har'a Hin deebisu. Gaafii qabaadha. Hin deebisu. Keessa gaafii gaafachuuti. Hin deebisu. Maftii. Keessa gaafii wasii qabatu. Hin deebisuu siin jedha faamiin illee dubartii mabichaa ol haraa jira. Anam manatti hin tolu ayin maccanyim. Natti hin tolu amaaranyaan ammoo ayin maccanyim. Ayyee jamsi Mike Brodu dubartii bireekaa fudhadhaa bakka. Dubartii bichaa ol haree dubartiin balbala takka yoo bananii homa sanirra deebitee nagaa battituun illee homa sanirra deebitee nagaa batti hin beeku. Wuu jedheen cufu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.